hojjete bar hin hojjete dhagaadhaa falata jaarsi koo falaxee haa nyaatu dhagaa bakka saddetitti dhagaa falaxee haa nyaatu jaarsi koo anis akkattan mana madaamii hoggaashan ijoolleen madaamii akkatti hudduu keessa mataa keessa gadi na tubteetan hojjedhe mana ijaare kunoo Kiristoos na haa nyaatu rabbi na haa nyaatu kiflii jaa ijaare mana saarbisii jaa ijaare manooraa ijaare bishaan galchee hidrii nan qaba hunqubee nan qaba horii nan qaba qotiyyoo nan qaba dhaltii nan qaba hin gurgurugaa handaaqqoo nan qaba hin gurgurugaa san deemee hojjetee uf mataa isaatiif jornaata hojjetee haa qaxaramee hojjetee hamma midhaan isaa alaa ga'utti birri isaa haa qopheeffatu bakka micoossuun asuma jara jirta tiijinuu kormidhuu biyya alaa jirti maaliif qaxaramtee hojjettaree qaxareet hojjetu kaffaliif hin kaffaliif dhugaa waaqayyo naan jette jee micoon biyya alaati kuwaatarii galte jee kuwaatarii akkas jettiin hime isin gaa maaliif laachuu fi baratte gurshaa barsiifte eessasiiti irsi tiijii akkatti maalan tiijiin hudduu lamaa nan qotaa jira moo harka saddeeti nan qotaa jira asii amma tan taa'ee akkatti ittanu kana asii garaa kee nama godaatiin qaba dandeetuu daamoon da'u jecha dhassaabaa garuu nan hojjedha sigalee maaliif ulfajee har'a waan qirmite je bor waan itti gadi jiru qabu nama marqaa waan nama garuu hin qabu marqaa waan nama guddaakuu marqadhe nyaadhu waan namatti ta'u hin qabu sigalee godaatiin qaba godaatii kosan immoo gizeen ta'ee deeffachuun hin qaba amma hojjedhe sa'aatii dhamma humna qabu kanatti hojjedhe sa'aatii dhamma ka qabu taf jee hojjedhe ol kaawwadhee gulantan re'ee takka bitadhee ciisee gizeen da'u sanitti re'ee bitadhee qaladhee nyaadhee fudhee boqonnaa fudhadhee daa'imatu guddifadhe akka fe'ette sotaati uma dhalatte daa'imti opporeeshiniin illee yoo ta'a uma dhalatti maaramiin hoosii kenniti uma si deessiifti laa sigalee hin taa'u yeetan xaara amma immoo deebisanii dhirsa keessanii laattan hin laatinaa fi yaa hojjetee of jiraatisiif homaa siin godhin siif homaa siin godhin isin immoo of hin gatinaa yaa waaqayyo of hin gatinaa yeroo kiyaasan ani kana nyaadheedha kan bachu akkamitti nagaan isiniif haa ta'u seenaa yookiin immoo akkaataa jiruu jireenya hawaasa keenyaarraa waan tokko yaadeenarraa sanaan qabsiisee ergaa gabaabduu isinii qoodu barbaade. Yaadatti yoo ta'e hawaasni keenya qotee bulaan uummanni miskiinni sun dur ammallee hin beeku akkas akka ta'e dur yoo qeessaatti gortan waan qabu budduusee isinii kenna. Wanti Oromoon isinii kennu keessaa aannan farsoon ni jira. Farsoodhuma bareedaa isaa namaa kennaniitu qirraarii dhugaa jedhu. Isa miti dubbiin ko yeroo isinii kennan hulleedhaan isinii kennu. Irraa qammasanii unatanii liqimsaniiti hullee haxaa'anii isinii kennu. Qammasanii dhandhamanii liqimsaniitu isinii kennu. Wangeelli qammasanii unatanii dhandhamanii liqimsaniiti namaa qoodu. Namoonni ofii hin dhugne nama obaasaa ooltan, ofii hin nyaanne nama nyaachisaa ooltan, ofii hin dhandhamne namaan dhandhamechaa ooltan, ofii mi'aasaan barde nama mi'eeffachiisuudhaaf xaaraa ooltan. Mee dura ofii dhandhamaa, mee dura ofii liqimsaa, mee dura ofii mi'eeffadhaa ilaalaa, mee dura ofii jiraadhaa, mee dura ofii wangeelli isin lallabaa ooltan kun jireenya keessana geeddaramaa isin dura. Jireenyi utuu isin geeddariin wangeelli itti lallabdu utuu isin geeddariin huuba geeddaruu hin danda'u. Maaliif wangeelli jireenya kee irratti humna hin qabne afaan kee irratti humna godhachuu hin danda'u. Wangeelli laphee kee keessatti hojii hin hojjenne arraba kee hojjechuu hin danda'u. Wangeelli keessa namummaa kee irratti hojii hin hojjenne duuba kee irratti hojii hin hojjetu tokkoyyuu hin jiru. Dhandhamaa namaa kennaa, qammasaa namaa kennaa, unadhaa nama unachiisa, mi'eeffadhaa namaa qooda. Biyya nagaa oolaa. hojjenne akkana wanna gaarii hojjetteerta. Akkanan ta'in naan jedhee keessaanis na jajjabeessee maallaqas na ergee wan na jajjabeessa oduu agarteenna
obboleessaa kun immoo isheen obboleettii deeqeetii itti meeraan achitti isheen obboleettii isaanis ati obboleessa kiyya jedheenira. Inni immoo baay'ee naa ta'eera. Baay'ee sitti himuu danda'u naa ta'eera. Jechuun hiriyaan walii ta'uu miti walii ta'uudha miti. Hiriyaan ani si foosii ta'e ati hoo anaaf taate hiriyaa dhugaadha jechuudha. Like inni dhufee anaaf leenca sadi naa buusee yookaas keessaan inni akkanatti maqaan isaa kaasamu hin barbaadu. Akka naa godheeraa akkan jedhu hin barbaadu. Isaafuu ani immoo deemee tana obboleessa koo galatoomii bakka jechuun isaan godhee dhufee sin jedha malee anasitti waan balleessas waan qabaadhe dhiifama naa godhaa mata qashtii sin jaaladhaa ani dhiiga kiyya Oromoon ani Oromoodhaa kanan jedhaan ani Oromoo qulqulluudha. Haadhi kiyya sabbaan dhiifama naa godhaa. Wanti koo ramzii koo amma deebiin keessi deebi'ee kalaas. Yaa. Bakka kanuma warri immoo azzala wanti yamaa inni beektaa humna gara wayyee sagaleen kiyyaa jiraate waa wayii dubbadha. Tokkoffaa duraan dursee wanti yarree fi wayitii isin seentanii illee gasti matan irra ture wanti yaan dhugaa dubbachuuf nama hedduu miskiina nama hedduu illee jaalannu isillee nu beekuu baattu nuti hin beekna ilmaan Oromoo kamuyyuu akka isin Oromoos taate immoo kana duras ni beekna hanga qorannee hanga dhageenyattis akka isin Oromoo qulqulluu taate hin beekna nullee wannummaanu ramzalleen komatee jedheef obboleettii teennaa intala Oromooti hanga dhiigayyoo ta'e mucaan sunillee nama hawaasa qarqaaru hawaasa biratti dhugaadha nama kabajamaadha nama jaalatamaadha respekti qabnaaf hin kabaja namni kamuu garuu immoo dhiigatti tanumatu nutti aanaa intala teennaa obboleettii teennaa kan jedhu sanuma itti laallateetiin hin komataatiin ture malee arrabsee yookiin waan akkas hin jenneeni isin akka nam tokkotti erga bakka kanallee dhaabattee bakka kanallee akkamitti dhaabachuu dhabde wanti qollee taatu kan jedhu san irratti sunumaa rakkoon qabu. Namni waan tokko beekee gartee dogongora ofii tokko ofitti beekeetiin gara malee yoo na fudhattan akkatti nama gattaa'ee kabajaan dhufee ibsuun iyyuu hedduu tokko anna biratti kabaja guddaadha. Maaliif yoo jette namoota tokko yoo ilaalte fakkeenya miidiyaa irratti waan barbaada yoo godhanii jedhanii keessattuu xiqqoo feemasa wayiifaa ta'anii ani abbaan barbaade kana godhuu danda'a jedhanii dhaadatanii waan garaagaraa dalagan. Garuu isin immoo ilmaan Oromootillee walitti bu'uun barbaadu isin obboleeyyan kiyyaan intala Oromoo qulqulluudha. Garuu immoo waan kana waan akkanaatiif dalage mucaan kun nama kaleessa na wajji miidhame nama kaleessa na wajji boo'e nama kaleessa na wajji cabe gaafa rakkadhu rakkinaaf bal'ina kiyyattis takkaan hanganne waan ta'eef kanaaf hin bira dhaabadha jetteetiin jirti baga bira dhaabatteen illee obboleessa kenna nama hawaasa kana qarqaaraatiin ture nama galata guddaa qabu Oromoo birallee jechuudha. So walumaa galatti atis ramzaa baqaa dhiisi dhiifama godhii fi waan komattellee isillee dhuftee si ibsiteetiin jirti haa galatoomtu. Ilmaan Oromoo kamuyyuu namni durumallee akkasitti itti mufatan jiru wanti yaa namni kamuyyuu ni beekani waan isin keessatti seenaa isillee waan beekuuf namni itti komachuullee hin danda'u maaliif haadha gaafa Oromummaan taphattu gaafa garteetiin akka Oromootitti deemi beellama akka taphattu taa'e namni akka Oromootitti deema gaafa immoo akka hiriyyaa yookiin akka maaliitti akka taphattu taate sun dhugaa hiriyyaa ofiitii fi nama itti aanallee bira dhaabatu ግንኙነት ሲያደርግሽ አንቺ አታውቂም ነበረ? እኔ ታኝቻለሁ በዛን ሰዓት። ምን አይነት እንቅልፍ ነው የተኛሽው? ወንድ ልጅ ላይሽ ላይ ጾታዊ ጥቃት እያደረሰብሽ አንቺ መንፈስ ቅዱስ ነሽ ወይስ እዩ ጩፋ ነሽ? ምን አይነት መንፈስ ቅዱስ ቢጠጋብሽ ነው አንቺ ወንድ ልጅ በተኛሽበት ሲደፍርሽ የማይታወቅሽ? ምን አይነት መልአክ ነሽ? አጥፍ ብሎ ነው እንደወጣው ምን ሆነሻል? ስንት ታግሎ እንትን የሚለውን ነገር ሳዲ ንገሪኝ እባክሽን። ሲደፍረኝ አላውቅም። ሳሪ ግን ራሱ ነግሮኛል። ምን ደፈርኩሽ ብሎ ከወገብሽ በታች አንቺ ሰውነት አይደለም እንዴ? ተገጥሞልሽ ነው? አያትሳቁ እናቴ በቄራ ተገጥሞልሽ ነው? ከታች ያለው ልጅ ነው ያሳቀኝ። ምን ያህል ምን ቢል ነው ያለው? ምን ቢል ነው አለ ማለት እኔ እነሱን ነው የምበልክ። በቄ የእውነቴን እኮ ነው። ከወገብ በታች ሳዲ አንቺ አይደለም ላ ሳሪ ወላሂ የሆነ ነገር አጭሰዋል። ሽሻ አይደለም እትዬ ቅድም ሙኒት ሽሻ አጭሰው እንደሆነ አለች። ሽሻ አይደለም የሚያጨሱ ሲጀምር በእጃቸው ይዘው ነው የሚያጨሱት።
ቆይማ መሲ ቁልፍ የምትመስል ነገር ናት የሚያጨሷት? ላ አይደለም። እኔ ሲያጨሱ ነው ያየሁት እንጂ እንዴት እንዲያረጉት አላውቅም። ምን ላይ ያጨሱት? ባፋቸው ቲክቶክ እንስራ እንቅልፍ እንዲወስደን አሉ ማለት ነው። ከዛ ቲክቶክ እንስራ እንደዚህ የሚያጎሩት አለ የለም ቲክቶክ ላይ እንደዛ እያደረጉ ቲክቶክ ሰሩ ማለት ነው። ግን እንደዛ ስናረግ ሁላችንም እንትን ብለናል፣ ታጥናናል። ሰዓዲ ችን ጥያቄ እስኪ መልሽልኝ ማሬ። ሳዳ አቤት። ከወገብሽ በታች ያንቺ ነው ወይስ የሆነ እንትን ቱርክ ሄደሽ ያስገጠምሽ ነገር አለ ማለት ያልተሰማሽ? ኧረ እኔው መሲ ወላሂ እንደዛ አይደለም። እኔ ሲጀመር እንቅልፍ ወስዶኛል በሰዓቱ ወላሂ። ምን አይነት እንቅልፍ እያልኩሽ ነው? ኧረ ግርብስ። እሺ ቆይ የኔ ጥያቄ ደግሞ የልጁ ቁጥር አለሽ? አለኛው የኢትዮጵያ ቁጥር ነው የሰጠኝ። አንቺ ዱባይ ነሽ አይደል ያለሽው? እና የዱባይ ቁጥሩንም አታውቂው? ላ ስልኩን የሰጠኝ እኔ ኢትዮጵያ ልሄድ ነው ብሎ የኢትዮጵያ ቁጥር ነው የሰጠኝ። ኦኬ እሺ። አሁን ትልቁ ነገር የኔ እንትን ነገር ማለት ነው ከልጁ ጋር ከተዋወቃችሁ ስንት ጊዜያችሁ ነው? በዛ ቤት 15 ቀን ተቀምጫለሁ። እዛ 15 ቀን ተቀምጫለሁ። 1 ወር ሆኖናል። እና 1 ወር ስትሸካሸኩ ቆይታችሁ እሱ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ነው እንዴ ታዲያ መተሽ አስረገዘ የምትይ? ላ እኔ 1 ወር እኮ እሱ ጋር እኮ አልቆየሁም። እነሱ ጋር የተቀመጥኩት